kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Gaaffii namoota baay'eedhaa akka irratti dhaabachuudhaan tiitoorii bareedduu tokko isiniif hojjetee jira. Innis immoo akkaataa kamiin paaspoortii onlaayinii guutuu dandeenya kan jedhu irrattidha. Osoo deddeebitanii tiraanspoortii osoo hin baasin manuma keessan teessanii appointimentii deetti kan jedhu qabattanii deemtanii paaspoortii keessan piroosesii gochuudhaaf tiitoorii bareedduu isiniif hojjetee jira. Waliin gara tiitoorii keenyaatti dabarra. Okay, kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti fufnaa yookiin gara tiitoorii keenyaatti fufnaa. Obsaan nu hordofaa yookiin immoo nu dhaggeeffadhaa jechuudha. Jalqaba maal gochuu qabna? Kompiitara keenyarraa biroozerii yookiin moobaayilii keenyarraa biroozerii banannaa jechuudha. Erga biroozerii bannee www.ethiopianpassportservice.gov.it ani jalqaba fayyadamee waan hin jiruuf adreesii yookiin saayitii naaf fidaa jechuudha. Kanaaf ishee kanarratti erga kana barreessitanii booda intariitti buutuu jechaadha yookiin immoo kilik gootu jechuudha. Erga kana gootanii maaltu isinii dhufa? Peejii itti irratti user interface kamtu isinii dhufa? Warreen kanatu isinii dhufa. Fakkeenyaaf jalqaba irratti schedule appointment, requirement, status, about and contact us kan jedhu isinii dhufa. Nuti kallattumaan karoora keenya irraa yookiis immoo waa'ee maal irratti diskeessa akka goonu barbaadame schedule appointment akkas jechuun paaspoortii haaraa tokko online register gochuu yookiis immoo paaspoortii nu jalaa expire ta'e, paaspoortii nu jalaatii bade, akkasumas immoo paaspoortii damage ta'e hunda isaa sirreessuu yookiin apply gochuuf schedule appointment kan jedhu batanii kanarratti kilik goona yookiin cuqaasnaa jechuudha. Akkasuma inni lammaffaa irratti argamu requirement kan jedhu requirement maaltu nu barbaachisa? Paaspoortii kana apply gochuudhaaf yookiin register gochuudhaaf manuma keenya teenyee maaltu nu barbaachisa? Osoo district yookiin branch immigration ittiin argamin jechuudha. Wanta nu barbaachisu hunda isaa erga collect godhannee gara apply gochuutti ni fufnaa jechuudha. Batanii taantu status hin jettu kun immoo fakkeenyaaf paaspoortii erga apply goone yookiin immoo register goone yookiin erga guunnee booda paaspoortiin keenya maal irra gaheera kan jedhu progressiin akkamiirra akka jiru status kan jedhu erga register goone lakkoofsi nuuf kennamu jira. Lakkoofsa suniin application number kan jedhu lakkoofsa suniin deemnee check gochuu danda'uu qabnaa jechuudha. Amma kallattumaan gara paaspoortii online guutuutti deemnaa jechuudha. Kanaaf maal irratti akkuma jalqaba jedhe schedule appointment ishii jettu kanarratti guyyaa beellamaa qabsiisuu jechaadha. Guyyaa beellama deemnee ashaaraa harka keenyaa kenninu yookiis immoo wantoota requirement barbaachisan hard copyidha yookiin qaamaan warreen akka waraqaa eenyummaa, birth certificate warreen nu barbaachisan qopheeffanne fudhannee guyyaatti dhaqnu sun schedule appointment qabsiifannaa jechuudha. Kallattumaan kilik irratti goone. Erga akkas taasifnee request an appointment kan jedhu irratti wanti nuti beekuu qabnu 1, 2, 3, 4, 5 boksonni tiikii ta'an kan beekuu qabnu danda'uu qabna jechuudha. Kan jalqaba irra jiru maalidha? This passport application form is applied only by Ethiopian Nation. Ethiopian Nationidhaaf qophaa'e amma fakkeenya websaayitiin kun yookiin saayitiin kun jechuudha. Kan lammaffaa irratti argamu to use more than one passport strictly prohibited. Kana jechuun lakkoofsa paaspoortii tokko ol fayyadamuun eeyyamamaa miti jechuudha. Kan biraa paaspoortii namni irratti guutu kana dura guutee nama hin beekne jechuudha. Walirra bu'ee fakkeenyaaf suurri keessa yeroo tokko ta'u maqaan keessa yeroo tokko ta'u disqualified ta'uu danda'a waan ta'eef paaspoortii kana dura guutuu illee hin qabdu jechuudha. Guyyaa jalqabaatti paaspoortii guutuu qabda apply inni taasifte jechuudha. Bring your original document including your passport during your collection. Guyyaa appointment dateetiin kee qabeetti maal gochuu qabda? Original document warreen fakkeenyaaf birth certificate akkasumas immoo waraqaa eenyummaa ganda keerraa qabatte yookiin waraqaa jiraataa ta'uu kee guyyaatti qabattee dhaqxudha jechuudha. Kan biraa guyyaa beellama qabsiiftee fakkeenyaaf guyyaa beellama gaafa Novemberii 10tti qabattee ta'e gaafa Novemberii 10tti qabattee ta'e haalli sii mijatuu didee gaafa guyyaa Novemberii 10 sun yoo deemuu baatte maal gochuutu jira? Seera akkamiitu jira jechuudha. Guyyoota 15f si eeyyamama. Guyyoota 15f si eeyyamama. Garuu akkasumatti caallisee miti kan siif eeyyamamu penalty kanfaltii yookiin immoo adabbii si adabaniit guyyaa 15 process gochuu ni dandeessaa jechuudha. Guyyaa beellama keessan irratti guyyaa 15 yoo turtee deemte ni dandeessaa jechuudha penalty yooni.
Amma kallattumaan maal gochuu danda'u qabna erga kana hunda hubannee booda I agree to the determined condition kan jedhu irratti click godha. Dirqama ishee kana tokko click osoo hin godhin fakkeenyaaf start individual appointment osoo taasifne dogongora jechaadha. Please check the box if you want to process. Process gochuu barbaade boxii kana check godhi jechuudha. Kanaaf erga boxii tick goonee booda start individual appointment kan jedhu irratti click taasisuu danda'u qabna jechuudha. Erga sarratti click goone warreen kanatu nu dhufa akkuma jalqabarra jedhee paaspoortii nu jalaa bade paaspoortii haaraa akkasumas immoo paaspoortii nu jalaa hatame paaspoortii information isa dogongora nu jalaa ta'e sirreessuu barbaanne hunda isaaniitiif batanoonni qophaa'an ni jiru jechuudha. Ammaaf garuu kan isinitti argisiisu new passport appointment paaspoortii haaraa baafachuudhaaf jalqaba waan gochuu qabnu fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni Duubaay deeman jiraachuu danda'u. Namoonni biyyoota garaagaraa iskoolaariidhaan deemuu danda'u jiraachuu danda'u. Guyyaa meeqa hiriirtee paaspoortii baafachuudhaaf qophaa'u jechuun baay'ee dhamaatii guddaadha. Kanaaf manuma kee teessee informationii kana yookiin viidiyoo kana yoo ilaalte manuma kee teessee appilaa gootee deemuu danda'u qabda jechuudha. Kanaaf new passport appointment kan jedhu irratti click goona jechuudha. Erga click goone maaltu nu dhufe interface kana yookiin user interface kanatu nu dhufe. Page kana irratti maal gochuu qabna? Site selection site bakka nu mijatu. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa yoo jiran, Oromiyaa Kililii yoo jiran, akkasumas immoo naannoo Tigraay yoo jiran bakka itti nu dhiyaatutti bakka kanatti filannaa jechuudha. Bakka sunitti beellamni keenyas process kan ta'u jechuudha. Kanaaf warreen kana consider gochuu qabna. Site selection, date and time, personal information, summary, payment. Warreen kana consider goone maal goona? Site selection itti fufna. Site selection amma fakkeenyaaf ani kan naaf mijatu naannoo Oromiyaati jechuudha. Naannoo Oromiyaati branch natti dhiyoo jiru. Akkasumas immoo naannoo Oromiyaa branchii lama qabu naannoo Oromiyaatti immigration Adaamaa fi Jimmaadha jechuudha. Ani amma maaltu natti dhiyaata? Adaamaatu natti dhiyaata. Adaamaa irraa baafachuu nan danda'a jechuudha. Akkasumas immoo select office. Office Adaamaa irraa Adaamaa inni ifaa kan jedhamu jira. Yeroo itti click irratti godhu ofuma isaa generate nu godha. Akkasumas immoo Adaamaan immoo maaliin process godha? Adaamaa post office wajjin waliin hojjetu jechuudha. Erga akkas goone kana xumurree maal gochuu qabna? Gara page itti aanutti furu. Erga amma saayitii filanneerraa Adaamaatti kan nuti process gochuu dandeenyu paaspoortiin keenya Adaamaatti kan nu hojjetamu guyyaa akka kamiitti nuuf mijata kan jedhu hanga kana carraa nu kennu amma isaan fakkeenyaaf. Warreen akkasitti irra deemsisanitti argisiisaa jiru kan guyyaa isinii mijate karoora keessan chiikir guutanii booda guyyaa barbaade irratti tiik gochuu dandeessu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf Tuesday gaafa guyyaa 9 naaf mijachuu danda'a. Gaafa guyyaa 9 sunoo ganama moo guyyaa irraa yookiin waaree booda irratti mijata kan jedhu optionii akkasitti naa baasu. Morning or afternoon bakka hin jiru sa'aatii 2 hanga 3 qaqqabuu nan danda'a. Lakkoofsi nuti guun akka lakkoofsa biyya alaattidha. 8 hanga 9 jechuun sa'aatii 2 hanga 3 jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf kan ani jira naannoo Baatuuti yookiin Zuwaayedha. Sa'aatii 9 hanga 10 jechuun sa'aatii 3 hanga 10 jechuudha. Kanaaf Baatuurraa naannoo Adaamaa ga'uudhaaf sa'aatii kanatti qaqqabuu nan danda'a. Ganamaan jechuudha. Dhimma qotumuree deebi'uudhaaf jechuudha. Sa'aatii 3 hanga 4 tan guutaa jechuudha. Kanaaf next jedha. Erga next jedhee maaltu dhufa? First name. Paaspoortii ani amma guutu kun maqaa eenyuudhaafidha? Tolaa Gammadaa Boruu nama jedhamutu naaf guuti jedheera amma fakkeenyaaf atis akkasitti guutachuu dandeessa. Tolaa Gammadaa Boruu. Guyyaa dhaloota isaatti guunnaa 94 dhalatee akka warra alaatti barreessitu. Gaafa guyyaa 5 dhalatee ergan daataa sarraa guuree boodaan kana jechuu danda'ee fi gaafa duwwaa 4 dhaladhee naan jedhe jaafa arfaffaa keessa dhaladhee naan jedheera amma Boruu. Isuma ammasitti Ingiliffaan isa guunne kana deebinee Amaariffaan guunnaa jechuudha. Amaariffaan guutuudhaa fi Ingiliffaan ishii jaltu dhufne iddoo kanaatti jijjiirra. Yoo windoon keenya hin qabu ta'e immoo deemnee install gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ishii kana gara maaliitiin jijjiirra? Gara Amaariffaatiin jijjiirra. Gara Amaariffaatiin jijjiirra ishii kana Tolaa Gammadaa Boruu. Tolaa Gammadaa Boruu jedhama jechuudha. Namni kun naashinaalitiin isaa Itoophiyaadha. Naashinaalitiin isaa Itoophiyaadha. Ishii kana dhufnee Ingiliffatti jijjiirra Amaariffa yeroo kana qofa fayyadamna. Iddoo biraatti bakka fayyadamnu waan hin jirreef
lakkoofsa bilbila isaa barreessina duwwaa 934 kaza email isaa barreessina zanagammada@gmail.com jennee akkasitti barreessina bakka inni itti dhalate baatuudha bakka itti inni dhalate asirratti immoo birth certificate unique ID kan jedhu guyyaa dhaloota keessanii waraqaa ragaa guyyaa dhaloota keessanii irratti lakkoofsi addaa jira lakkoofsa addaa sun asitti barreessuu dandeessu yookiis immoo lakkoofsa achirratti jiru sun barreessuu dandeessu odeeffanis rakkoon qabu optionalidha odeeffanillee jijjiiraman fiduu jechuudha asitti hojii namaanii amma guutaa jiruu fi accountantiidha yookiin immoo financiera hojjeta hojii barbaadan guuttachuu dandeessu suni hair coloring blackidha select gender maleidha namni kuni akkasumas immoo haala sirna gaa'elaa single namni kun amma fuudheen jiru kan ittaanu height hojjaasaa jechuudha tokko tuqa 7 mucaan kun baay'ee dheeraadha kan biraa eye colorii rakkoon qabu warreen akka kuni optionalidha amma rakkoon qabu yoo hafellee suniin booda next jettu jechuudha optionalidhaan hin jedhu kun immoo fakkeenyaaf asitti region jettee mallattoon kun bifa diimtuutiin hoo jiraate asirratti argamte dirqama guutuu qabna bira darbuun qabnu jechaadha namni kun oromiyaadha siitiin saamut siitii isaallee dirqama guutuu qabna baatuudha warreen bifa diimaadhaan hin qabne optionalidha jedhee rakkoon qabu yoo guuttanis rakkoon qabu yoo dhiiftanillee rakkoon qabu istishawaa baay'atanii guutuu ወረዳ ሙጫ ገና ዳሚ ቱሉዳ ከበሌ 02 ዳ ቦክስ 144 ዮ ቀባተን ጉቱ ዮ ቀባን ዲሱ ደንዴሱ ድርቀባ ሚቲ ይቻላል እዛ ኔክስት የቱ እርገን ኔክስት የቱ ጃንጎን ፋሚሊ ዲቴይል እንንጀሩ ያልከው ማዩ አመረ ደኔሮ ከሞ ሲንግሊ ዳዋን ጀነፍ family detail waan guutuu qabnu dabarsoo family qabdan ta'emmoo addi family kan jedhu irratti click godhatanii guutuu dandeessu ammaaf hin qabnu waan ta'eef hin dabarra page nuti guunummoo passport 32 page qabu jechuudha anjaatame 4 page qabullee jira 32 page tan nuti guutaa jiru jechuudha qarshii 600 jechuudha jaatame 4 filattan immoo qarshii 2100 akkasumatti fakkaata kanaaf kan biraa maal goona warreen ishii kana isnootiin fo'ee kan jettu kana dubbifnee wanta meeggaabaaytii tokko hin caalle biroos goonee guunnaa jechuudha warra kana apply gochuu dandeenya waraqaa eenyummaa gandaa fi akkasumas immoo hojjetaa mootummaa yoo taatan government employee organization ID dhaan guutuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf namoonni yuunivarsiitii irra jiran waraqaa gibbiitiin guutuu danda'u akkasumas immoo waajjira mootummaa kam keessa jiraatan illee waraqaa suniin guutuu ni dandeessu jecha dirqama waraqaa eenyummaa kan ganda keessanii qofa ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf biroos goonee ishii kana guunnaa jechuudha. Biroos goonee ID guunnaa ani dura scan godheen qaba waan ta'eef bakkuma jiruutti fideen biroos godhaa. Sinis immoo kana scan gootanii qabaachuu danda'u qabdu jechuudha. Authentication birth certificate ragaa guyyaa dhaloota keessanii jechuudha. Ganda keessanii irraa baafattu ishii kanas scan gootanii qabattu itti guuttu jechaadha. Yookiin immoo biroos gootanii itti guuttu. birth certificate bakka kaawwan irra naa dhufa jechuudha. Upload gootu ishii kana upload gootu jechaadha. Bifa suuraatiin ta'uu qaba jechuudha isin kan upload gootanii jechuudha. Suniin booda maal irra geenye summary irra geenyeera site selection gooneera date and time appointment gooneera personal information gooneera summary warreen hunda isaa hanga ammaa goone hunda isaa summary isaanii akkanatti irra deebiin nutti argisiisa jechuudha. Personal information keenya kun akkasitti si gadee akkanatti jiru kanarraa jechuudha. Addressing keenya immoo akkanatti nu dhufa jechuudha. Kan biraa immoo authentication information asitti sadura biroos goone waraqaa eenyummaa keenya guunne akkasumas immoo birth certificate keenya ragaa guyyaa dhaloota keenya isa guunne akkasitti nutti argisiisa jechuudha. Kanaaf applicant detail kan jedhu irratti click erga taasifne booda next jennaa jechuudha. Amma immoo maallaa birrii qarshii karaa kam kaffalaa kan jedhu optionoota kanatu jira. Pay with commercial bank branch kanaan kaffaluu dandeenya akkasumas immoo CB birriidhaan kaffaluu dandeenya mobile banking dhaan kaffaluu dandeenya
commercial bank branch naannoo keessatti argamu deemeen guutama fakkeenyaaf isinis kana filachuu dandeessu kana illee filachuu dandeessu hawaasni tolli filachuu dandeessu kaffaltiin meeqana qarshii 100 Itoophiyaa birriidha kaffaltii erga filatanii booda agree to term and condition kan jedhu irratti kliik gootu jechuudha suniin booda next kan jedhu batanii jirti next kan jedhu batanii itti buutu egaa next batanii itti buutanii amma waan hunda xumurree irra maaltu nu hafa application number generator nuuf godha akkasumas immoo waraqaa dhaqnee order pay anything kanfaltii mana baankiitti deemnee kanfallu generator nuuf godha jechuudha ishii kana xiqqoo eegnaa hagasitti waan registerii fi login an jettu batanii kun asitti argamti register dettanii sistema kanarratti wantoota garagaraa wantoota akka paaspoortii kana itti gochuu dandeessu waan barbaadan hojjechuu dandeessu erga tokkicha register godhanii service baay'ee argachuu dandeessu jechaadha. Interfeesiin jalqaba argamu kun nama kamiif illee yamaadha. Register godhan immoo authentication gaafata sitti login yeroo godhanii service dabalataan isinii fiduu danda'a guyyaa beellamaallee guyyaatti jijjiiruu danda'an jijjiirachuu ni dandeessu jechaadha erga register taasiftanii login godhanii erga user keessan seentaniiti guyyaa beellamaallee guyyaa biraatti dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Kanadha jechuudha xiqqoo sistemni keenya internetiin xiqqoo nu rakkisaa dadhabaadha. Xumureera amma kun nu fideera. Payment instruction akkaataa itti dhaqxanii kanfaltan. Ethiopia Commercial Bank branch deemnee advise order code to bank teller. Bank teller achi jirtutti deemnee kanfaltii haafannu fayyannee haasofsiifnee itti argisiifna jechaadha. Kan biraa your payment order code ishii kana qabattanii baankii deemtu jechaadha yeroo deemtan code kun ishii kana. EP 3337 manaamin kan jettu kan ishii kana qabattanii deemtaniit bank teller kanatti argisiiftu yookiin itti dubbattu kanfaltiidhaaf an dhufe jettu beeku isaaniiyyuu deeman yeroo sun foormii kennu foormii sun irratti guuttaa jechuudha. Waan nuti hubachuu qabnu immoo erga akkas goone please ensure that you make exact payment with 48 hours. Sa'aatii 48 keessatti kanfaltii gaggeessuu qabdu. Sa'aatii 48 booda odeemtan kanfaltii isinirraa fuudhuu hin danda'u jechaadha sistemni. Kanaaf hanga sa'aatii 48 yookiin guyyaa lamatti isin eeggataa. Guyyaa lama kana keessatti yeroo isin mijate deemtanii galii taasisuu danda'u qabdu jechuudha. Erga kanfaltii taasiftanii sa'aatii lama keessatti confirmation number isinii dhufuu danda'a. Sa'aatii lama keessatti confirmation number yoo isinii dhufuu dide immoo emailii kanaan contact gochuu ni dandeessu. Immigration yookiin immoo free service number 8133 kan jedhu jira. 8133 kan jedhu irratti yoo bilbiltan gaaffii keessan dhiyeeffachuu dandeessu lakkoofsi confirmation number kanfaltii naaf hin dhumne jettanii jechuudha. Suniin booda xumurreerraa amma wanti isin hubachuu qabdanii personal information kan jettu kana keessatti Tolaa Gammadaa Boruu jedhee jira lakkoofsi bilbilaa jira application number ishin jettu kun asirratti application number ishii kana maal gochuu qabdu save gochuu qabdu sababni isaayyuu yeroo kamillee deemtanii paaspoortii keessan ishee hojii wal qabatee waan ta'eef ishii save godhattu jechaadha. Too 815 03 ishii kana save gochuu qabdu jechuudha yeroo waan paaspoortii keessan irra ga'e isinitti hima kun karaa istaatii kana seentanii karaa sun check gootu yookiis immoo waraqaa fudhatanii immigration deemtan karaa kana download godhatu waan ta'e lakkoofsa kana qabachuu qabdu jechuudha. Sadirra gaheera 621 43 dogongoruun qabdanii seeraan barreessitu 43 9 erga kana save godhannee booda waan hunda information nuti barbaanne waraqaa sun irra jira jechuudha. Appointment time sa'aatii 3 hanga 4 appointment date November gaafa guyyaa torba akkasitti hundi isaas irra jira jechuudha. Hanga kanfaltii keenya irra jira. Erga kana xumurree maal goona hunda waan gochuu barbaanne xumurreerra jechuudha. Kana page kana print goonellee odiifnellee rakkoon qabu. Sin garuu page kanas print gootanii page anis ni targisiisuu deemu application number illee yoo print godhanii qabattan rakkoon qabu fakkeenyaaf ishii kana print isheetu kanatti buutanii save as suniin booda save kan jettu asitti argamti PDF dhaan maal irratti save sini godha desktop irratti save sini gochuu danda'a filachuu dandeessu ishii kana desktop irratti save godheen jira fakkeenyaaf kan itti aanu kan status isheetu kana isinitti argisiisa status kan jettu immoo maal gootu
waan guddaan sin raanfachuu hin qabne application numberii qabadha isiniin jedheera dura. Check passport status. Passportiin keessa maalirra akka gahe step akkamiirra akka gahe isinii xumuramuu isaa as karaa kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf application numberii jettu kan itti guunnaa TO qubee guddaadhaan inni jalqabaa 80 15 duwwaa 3 62 62 14 39 erga akkas taasifnee confirmation number yoo isinii dhufellee yoo isinii dhufu baatellee rakkoon qabu isiniin jedheera amma 81 33 irratti erga bilbiltanii bilbilli sun busy ta'uu danda'a waan ta'eef yoo isinii dhufellee rakkoon qabu yoo isinii dhufu baatellee rakkoon qabu kan akkanumatti duwwaan biftanii search button jettu kanarratti buutu jechuudha. Search button erga buutanii kanatu nu dhufa. Tolaa gammadaati amma kun application numberiin kun tolaa gammadaadhi ofiisaan ofii dannu. Suniin booda as keessa deemnee edit gochuu ni dandeenya. As keessa deemnee jechuudha. Mallattoo edit ishiin kun immoo view yookiin immoo laaluudhaaf jechuudha. Application keenya laaluudhaaf jechuudha. Kanaaf amma nuti maal barbaanna save godhachuudha. Page immigration fudhannee deemnu barbaanne waan ta'eef laaluu barbaanna akkasitti jechuudha. Ammasitti request type newdha. Request type payment pending. Amma confirmation number yoo isinii dhufellee yoo isinii dhufe baatellee rakkoon qabu qarshii kanfaltaniitu jennaan kana isiniin jedhe payment pending jedhama. Sababni isaa payment pending kan jedhu kanfallee hin jirru pending gochaa jira. Yoo kanfallee garuu asitti maal jedha payment completed jedhee asirratti nuuf fidaa jechuudha systemni keenya. Kana dogongoruu hin qabnu jechuudha. Suniin booda akkasitti kana hunda erga nuuf fidee booda hunda kana erga check goonee booda maal gochuu dandeenya print goona. Print kana maaf goona dirqama nu barbaachisa gaafa immigration yookiin immoo bakka adaamaa jennee guunne kana gaafa deemnu waraqaa kana dirqama nu gaafatu. Waraqaa kanarraa ilaalanii akkaataatti guuttee hunda isaas ilaalanii ashaaraa kee fudhatanii waan hunda erga sii xumuranii booda paaspoortii keessii kennu waan ta'eef waraqaa kana dirqama save goonee print goonee fudhannee deemna jechuudha. Ishii kana akkasinitti toletti save godhachuu dandeessu. Tola gammada passport desktop irratti save gochuu dandeenya jechuudha. Kana print goone fudhannee immigration adaamaa jennee guunne kana deemuu dandeenya. Warri Jimma jirtanis Jimmattanii guutuu dandeessu. Warri Hawaasa jirtanis Hawaasa. Warri Maqalee jirtanis Maqalee. Warri naannoo Finfinneetti argamtan immoo Addis Ababa kan jedhu jira isa guutuu dandeessu. Walumaa galatti kana fakkaata viidiyoon keenyarra. Kanaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Turtii gaarii galatooma.